Yoo yaashama kam jirtu barnoota namni hundinuu itti haajamu keessafuu ijoolleen biyya ambaa jirtan salphumatti yeroo rakkoon adda addaa isinirra geesse bilbilli keessan ufii isaatiin akka mootummaatti isinii dawwaluufi akkasumallee nama isin filattanii irra kaayattanii irratti akka isiniif dawwalu akkamitti akka itti godhatuu dandeessanii isin barsiisa. Gargaarsa aappii tokkooti malee seetiingi bilbila keessanii qofa sirreeffatanii akkamiin yeroo rakkoon isin mudate akka itti keessaa ba'uu dandeessanii isin barsiisa. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama. Amma kallattimaan gara barumsaa sin dabarsana faana bu'a. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale bilbilli keenya yeroo nu rakkoon adda addaa nu mudatte keessaafuu ijoollee shamarranii taaksii yookaan limoozeen adda addaa qabatanii yeroo dalagaa deemtan rakkoo adda addaa yeroo isinirra ga'u jechuudha biyya namatti jechuudha. Kallattimaan bilbilli keessan ufii isaatiin akka namarratti isiniif dawwalu akkamitti akka itti godhatuu dandeessanii isin argisiisa jechuudha. Kana godhatuuf jechuudha aappii tokkollee isin hin barbaachisu jechuudha. Seetiingi bilbila keenyaa keessa seeneetiin isin argisiisa jechuudha. Seetiingi bakka jedhu kana ni jira. Seetiingi irratti yeroo tokkoof kilik goone gara fuulduraa deemna jechuudha. Sana booda seetiingi keenya haala kanaan nu dhufa. Bilbilli nama hundaatu tokko miti. Seetiingiin kun bilbila kamirrattuu ni dalaga. iPhone irratti illee ni dalaga akkasumallee Android smartphone waan jedhamu kamirrattuu ni dalaga jechuudha. Akkasumallee biyyoota kamiyyuu biyyoota addunyaarra jiran kana kamirrattuu ni dalaga jechuudha. So kanaaf asirratti maal jettanii barreessitu bakka search kanarratti jechuudha. Search setting bakka jedhu gubbaa kanarratti jechuudha. Bakka nan xiyyaan isinitti argisiisu sirriitti ilaala jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Sana booda akka isinitti barreessitaniif isin ajajaa jechuudha. Kanaafuu maal jettanii barreessitan gubbaa kanarratti waanumaan an barreessu barreessitanii jechuudha. Qubee gurguddaan jechuudha. Emergency jettanii gubbaa kanarratti ni barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo isin qubee jalqabaa barreessitaniyyuu isiniif bahaa jechuudha. Kunoo yeroo ol harkistan jechuudha. Haala kana waan adda addaatu isiniif dhufaa jechuudha maamiltoota kiyya. Kanaafuu isin maal gootanii kan isin barbaadu qabdan asirratti gadi buutanii emergency source ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Kunoo asirratti jechuudha maamiltoota kiyya. Fakkeenyaaf inni kun sadeenuu tokkomaa jechuudha. Isaan kana fakkeenyaaf asirratti maal nuun jedha emergency alert ka jedhuu fi akkasumallee emergency source ka jedhuu fi akkasumallee emergency contacts ka jedhu kun sadeen kun tokkomaa jechuudha. Emergency location ka jedhullee tokkomaa jechuudha. Bilbilli keessan yeroo isin rakkoo keessa seentan jechuudha ufuma isaatiin nama isin filattanii asirra keessan kana footoo keessanitti erga lokeeshinii itti erga namni kun ani rakkoo keessa jira na dhaqqabi jedhaan ufumaan jechuudha. So kanaafuu maal gootanii asirratti gadi buutanii jechuudha emergency source ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo. Asirratti taphni guddaan asirratti jechuudha sirriitti adda baafadha. Amma asirratti kiyya cufaa jira jechuudha. Maaliif ani irra kaadhee waan jiruuf lakkoofsi isin asirra kaayyatuu dandeessan lakkoofsa sadii asirra kaa'atuu dandeessan jechuudha. Sadii ol kaayyatu hin dandeessanii jechuudha. Ani amma kiyya irra jira irraa balleesseetiin isin argisiisa. Sanduuqni kun keessan haala kanaan isiniif hin dhufu jechuudha maamiltoota kiyya. Haala kanaan isiniif hin dhufu keessan haala kanaan cufamee isiniif dhufa yeroo duraatiif jechuudha. Yeroo jalqabaatiif yoo kaseetan ta'e haala kanaan isiniif dhufa gurraachomeetii jechuudha. Kanaafuu maal gootan jechuudha yeroo tokkoof ni bantu jechuudha. Yeroo isin bantan haala kanaan isiniif dhufu maamiltoota kiyya. Amma asirratti emergency contacts ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Bakka nama xiyya diimaa itti isiniif qabu kana ni argitanii miti asirratti ni cuqaastu. Qastiitu fuuldura jira jechuudha. Alert ka jedhu kana fuuldura qastiin jirti irratti cuqaastu jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan maamiltoota kiyya kabajamoo haala kanaan isiniif fida. Ani amma lakkoofsa meeqa irraa qaba lakkoofsa sadiin irraa qaba jechuudha. Haala isin argitan kanaan hundaa irraa gubeetiin isin argisiisa jechuudha. Yeroo tokko irraa gubdan jechuudha. Yoo kan duraan irratti namoonni fakkeenyaaf duraan fayyadamaa turtan irraa gubuu ni dandeessanii jechuudha. Irraa gubuuf maal gootanii jala kanatti gadi buutanii idiit bakka jedhu kana ni cuqaastanii sana booda haala kanaan isiniif dhufa. Asii mallattoo maayinasii yookaan hir'isuu diimtuu tana ni cuqaastanii irraa badaa deemaa jira jechuudha. Amma kunoo irraa gubeetiin jira jechuudha haala isin argitan kanaan. Yeroo irraa gubdan haala kanaan asitti isiniif deebisa. Amma fakkeenyaaf isin argisiisuuf jee haala yeroo jalqabaatiif seentan akkamitti akka irratti deebifatan isin argisiisa. Yeroo tokkoof ni bannaa jechuudha sanduuqa kana jechuudha. Isin galee maamiltoota kiyya emergency source ka jedhu kana sanduuqa fuuldura jira sanduuqa kana ni bantu. Sanduuqa kana yeroo bantan jala kanatti kunoo haala isin argitan kanaan jechuudha hordoftoota kiyya emergency source merges at last one emergency contact to work
normally nuun jedhaa jechuudha jala kanatti kunoo haala isin argitan kanaan. So maal gootan asirratti gadi buutanii add ka jedhu ni argattu add tajettu tana ni cuqaastu jechuudha. Amma maal gootanii lakkoofsa nama isin barbaachisu sanii as keessa barbaaddanii fudhattanii jechuudha. Kontaaktii keessan keessaa kan duraan isin asitti maqaan sajjalattanii jirtan ni jira jechuudha. Kan isin maqaan seef gootan as keessa kan barbaadan fudhattanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan poolisaallee kan ambulaansii adda addaa irra kaatuu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo asirratti illee haaluma argitan kanaan border security ka jedhu kanarrallee kaayyatuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee yoo barbaadan bilbilli keessan bilbilli smartphone kamiyyuu ni qabaa jechuudha. Hordoftoota kiyya waan kana kanaafuu yoo barbaadan as keessallee gadi hiixanii jechuudha. Kan ambulaansii asirratti kaayyatuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma emergency ka jedhu kanarra yoo keessanii dhiiftan mootummaadha jechuudha. Kunillee nam emergency biyyoota isin keessa jirtaniiti jechuudha. Isin dhaqqabuu danda'an rakkoo adda addaa yeroo isin keessan isin dhaqqabuu danda'an. Akkasumallee kunoo asirratti illee kan fakkeenyaaf biyyoota an keessa jiru akka irratti dawwalamuuf kunoo asirratti emergency call in Saudi Arabia Ireland naan jedha jechuudha. Isiniif galee kanaaf kan barbaadanirra kaayyatan isin maqaa nama barbaadanirra kaayyatan nama fakkeenyaaf yeroo isin rakkatan isin dhaqqabu nama keessan isintu beekaa miti kan isin dhaqqabuu danda'u jechuudha. Itti guuttatanii jechuudha maamiltoota kiyya. Mi'aan ammaaf tokkomarra kaayyadheetiin isin argisiisa maamiltoota kiyya maaliif isinuma argisiisuuf waan ta'eef jechuudha. Isuma tokkoffaa kanarraan kaayyaddaa jechuudha. Yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isin dhufa send no kan jedhu kanarra cuqaastanii irratti baaftu jechuudha. Kunoo amma gubbaa kanarratti naa bahee jira jechuudha. Lakkoofsi gubbaa kanarratti naa bahee lakkoofsa sadiin isiniin jedhe yoo barbaadan ammallee itti dabaluu yoo barbaadan add bakka jedhu kana cuqaastaniituma lakkoofsa barbaadan as keessan itti dabaluu ni dandeessu jechuudha. Maamiltoota kiyya lakkoofsa sadii asirra kaayyattu jechuudha. Tole akkamitti nuuf dawwala ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha. Hanga kana eegaala kanaan gootanii akkamitti nuuf dawwala ka jedhuun isin argisiisaa jechuudha. Maamiltoota kiyya osoo gara sana isin dabarsineen duratti asitti jechuudha waan isin banuu qabda sanduuqa tokko yeroo isin bantanii lakkoofsa nama asirratti isin add godhattan gama gadiitiin send call history ka jedhu isiniif banamaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana banuu wanni isin barbaachisuuf jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf rakkoon isinirra ga'e isin bilbila kana akkamitti akka bilbiltan amma isin argisiisa. Yeroo isin bakka san tuttan akka nama sanitti sagaleen achi isa biraa dubbatuuf jechuudha. Kana banuu qabdanii jechuudha maamiltoota kiyya. Wanti kun sa'a tokko guutuuf nama sanitti ni iyyaa jechuudha. Nama sanitti dawwalama jechuudha sa'a tokko guutuuf. Okay? Kanaafuu maal godhuu qabdan jechuudha bilbila keessan bakka naan amma xiyyaan isin argisiisu kana ni argitan. Fakkeenyaaf akkuma suura irratti argitan kana jechuudha bilbila keessan ka cuftanii bantaniin kana kan switch gootanii ittiin bantan kana yeroo sadii walirra akkanatti tuttuxanii jechuudha. Yeroo sadii yeroo isin walirra tuttuxan jechuudha maamiltoota kiyya gubbaa kanaan jechuudha akka itti bilbilamu isinitti argisiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf namoota isin filattanii asirra kaayyatan sanitti kallattiin nama san biraa itti dubbataa jechuudha. Nama san biratti dhaqee kallattiin namni kun rakkoo keessa jira dafii na dhaqqabii jedhan jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Kanaafuu haala kanaan sirreeffatu. Mee fakkeenyaaf akkamitti dawwalama ka jedhu isin argisiisaa jechuudha. Yeroo sadii daftanii wal jala haala kanaan ni tuttuxanii jechuudha. Amma bilbilli kiyya kunoo amma haala isin argitan kana maamiltoota kiyya kunoo amma source jedhee jechuudha. Asirratti argitanii amma itti dawwalamaa jira jechuudha. Amma bilbilli kun already dawwalamaa jira jechuudha maamiltoota kiyya nama sanitti dawwalamuu isaa kunoo maamiltoota kiyya gubbaa kanarraan arguu dandeessanii jechuudha. Source tajettu tun diimattee jirti jechuudha. Amma dawwalamaa jira jechuudha nama sanitti nama aan asirra kaadee sanitti dawwalamaa jira namni sun kallattimaa yeroo sanii na dhaqqabaa jechuudha maamiltoota kiyya. Haala kanaan fakkeenyaaf isa kana irraa dhaabuu yoo barbaadan itti dawwalamaa osoo jiru hanga zaa tokkoon ni dawwalama jechuudha. Isa kan addaan kutuu yoo barbaadan rakkoo sun isin irraa dhaabbatee adda kutuu barbaadan barreeffama diimtuu tana mataa gubbaa asirratti gadi tuttan sana booda haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Haala isin argitan kanaan turning of emergency source jettu tana ni argata. Turning kana cufuu feetaan isiniin jedha. Kanaafuu asirratti eeyya jettaniin okay jettaniin ni cuftan jechuudha. Guutumattuu amma adda kuttanii jirtan jechuudha. Haala kanaan fayyadamtu. Maamiltoota kiyya kabajamoo isiniif ifa yoo ifa isiniif ta'uu baate komentii jalatti naa barreessaa. Barnoonni kun barnoota nama hundaa'u akkaan barbaachisu jechuudha. Seetingilee kana namoonni hin fayyadamne yoo jiraatan keessaafuu ijoolleen biyya ambaa jirtan maamiltoota kiyya sirriitti steepii kana hordofaatii itti fayyadama baay'ee isin fayyada jechuudha. Rakkoo adda addaa ijoolleen biyya arabaa keessaafuu ijoolleen keenya kan shamarranii kan biyya ambaa jirtan dalagaaf jettanii leemooziina adda addaa taaksii qabatanii yeroo deemtan namoonnumaan taaksiin isin oofu sunuu rakkoo adda addaa isin irraan ga'uu danda'a. Dalagaa bakka hin taane isin geessuu danda'a. Bilbilli keessan isin harkatti waan tokko ta'uu danda'a jechuudha maamiltoota kiyya. So kanaafuu maal godhuu qabdan jechuudha. Yeroo san daftaniitu bilbila keessan kalee cinaacharraan bakka ittiin cuftanii fi ittiin bantan kana yeroo sadii wal jala dhaq gootanii jechuudha. San booda ufumaan nama sanirratti kallattiin isiniif dawwalaa jechuudha.
Kanaafuu haala kanaan fayyadamaan isiniin jedha. Wanti kun baay'ee isin fayyada maamiltoota keenya akka malee waan isin fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni mootummaa keessa hojjetan fa'aan baay'inaan waan kana kompiitara irratti illee ni fayyadamu. Wantoota baay'ee keessatti fayyadamu jechuudha maamiltoota kiyya. Namooti gurguddaatu fayyadama waan kana jechuudha. Security akkaan nama barbaachisu. Kanaafuu haala kanaan uf eegan isiniin jedha kan nama eegu rabbuma. Rabbi hin fedhin yoo ta'u rakkoon tokko isinirra gahe jechuudha. Salphumatti namoonni isin asirra kaata kun kallattiin isin dhaqqaba. Darbee lakkoofsa nama lama kan hiriyaa keessanii kaayyatanii lakkoofsa nama tokko immoo sadii ol isiniif hin kennu waan ta'eef lakkoofsa nama tokko osoo kan poolisii irra kaayyatanii baay'ee isin gargaara jechuudha maamiltoota kiyya. Kana qofaa miti jechuudha hiriyoota kiyya yeroo isin fakkeenyaaf irratti dawwaltan jechuudha lokeeshina keessan kallattimaan nama sanitti isiniif erga jechuudha ufuma isaatiin jechuudha wanti kun security waan ta'eef jechuudha lokeeshina iddoo isin jirtanii fi footoo keessan kallattimaan kan isin bilbila keessaa qabdan jechuudha kallattimaan nama sanitti ergaa jechuudha maamiltoota kiyya. Kanaafuu namni sun kallattimaan jechuudha dafee isin dhaqqabuu danda'a jechuudha. Egaa maamiltoota kiyya kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warra barattanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaanitiif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama guyyaa guyyaan barnoonni nu gaddeefnuu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notifiikeeshinii tanarra kaa'uu hin dagatinaan isin jedha. Akkasumallee viidiyoon keenya yoo isin gammachiise laayik tuquu hin dagatina. Bakka isiniif hin galin sanduuqa komentii jalatti nuuf barreessaa. Barnoonni irraaf qabadda asumarratti xumurama. Barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.